Kanaaf obboleeyyan kiyya namni yoo ammaaraa jedhabe lubbuu ofii tana jibba jechuudha. Malee lubbuun tun qaaliidha barka biyya namaa dhaynuufillee ka biyya kana keessatti ol bannee gabbannuufillee lubbuu tana jechuudha. Dhii keessaa gara bal'innaatitti rabbiin isin baasa. Rabbiin jechuun riskii tana ilma namaa harkan kenne sababa malee osooniin silaa rabbiin riskii tana ilma namaa harka kaa'e wallaahi silaa salphanne. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني جرجرتو خبجمتو دف جالتمتو تا وردوتو تا هي باقي جراتن باقي ربي ساعتي كناني سنجاي سنين جدا ايقاب بليان كيا ارانتنا يادا تقوى كنا غرغارتني فين دفين سنين جدا سنمو بليان كيا ايقاق آلوانتيا وروتا جتو دا maatii kiyya caalaa jechuudha alhamdulillahi jiranni kiyya siyaachisu guddinna kiyya siyaachisu isiniin mari'achuu dhufe yaanni kun waan dhuunfaa kiyyaati miti jechuudha. Wallahi yeroo baay'ee jechuudha sababa yeroo dhabuutiin akkasumallee viyuun viidiyoo illee gadi bu'aa dhufe bakka jechuun isin jibbisiisa waan tokko isin viidiyoo tokko waraabanii dhufuudhaaf itti dadhabanii bayanii bu'anii fidan editii gochuudhaan bakka sagalee irraa siquudhaan እና በቃ ዋሂድ ወልማ ገለቲ ዮ ቪዲዮ ወንቶቶ tokko agarsiisanii taate immoo sandaran iyyuu kanyaata sandaran biyaansi namni illee si waraabu gaafata amma kammaan akkatti zimbiloo ta'anii yaasan kun xiqqoo aga tokko mana magaafata kana waan ta'eef kanaaf callisee mee har'a jechuudha mee har'an tana yaada wayya kana hennitaniin isin barbaade obboleettiin teenna takka ani obboleettiin teessan biyya Beeyruut jira jetti biyya Beeyruut jira ni jira malee jireenyi ani keessa jiraadhu nama ka jiru gad ka du'e waliin jira isiniin jetti hordoftoota kiyya isin waan jettaniin wallaahi isin caqasa ani jette abbaa hin qabu haadha tiyya qofatu na guddise haati tiyya mootuyyuu jechuudha buddeena dhooftee buddeena nu galaa qoraan duydatti baattee gabayaa fiddee bar qoraan cabsuun rakkoon qabu akkasuma mootuyyuu jechuudha. Harree qabaatanii harreetti fe'atanii warri baadiyyaa kasan hin qabne hoo yookaan warrarratti yookaan mootuyyuu gabaayyuu fidee gurgurata jechuudha. Gabaa duudan fidee gurgurata. Kaza haati tiyya abbaa kiyya malee na guddiste na qofa akkasuma mootuyyuu jechuudha. Lafa qabnu kontiraata kenninee sa'a tokkicha qabnu gurguree sa'a tokkicha kabunarra haati tiyya buufattu gurguree biyya kana dhufee naan jette ani bakka ummaan tiyya coraa fi natti fixattee lafa nyaattullee kontiraata kennitee kontiraata naaf kennitee jechuun anaa jecha afaan ofii qabdee sa'ammootuyyuu jechuudha aannan bunarra buufattuun illee anaa jecha gurgurte anillee gaafa biyya kana dhufu naa hin milkoofnee jette yoo dhaabadhumaa dhaabatte jedhanii yoo taa'umaa teette naan jedhanii dalagummootuyyu jechuun nyaanni isaan biyaansi namnumti yoo namatti na herreegan nyaatumaa naa kennan jettu obboleettiin teennatuun jechuudha. Bakka yoonin akkanatti zim jedhee lubbuu tiyya hin balleessa jedhe rabbii kiyya sodaadhee akkasuma rabbii kiyya dirana nama yeroo namni miira keessa jiru rabbiyyuu hin yaadatu walaakin ummaa tiyya santu waraana nyaatee jetti. Ummaan tiyya suni ammallee rakkina lammataatiif saaxilamti mee mala naa dhayaa warroonni achi keessa jirtan obboleeyyan kiyya biyyi namaatu ni jechuudha. Wallaan ulfaatti biyya keenya keessatti illee jiraachuun hin ulfaatti biyya namaa keessatti illee jiraachuun hin ulfaatti walaakin haa ta'u jechuudha. Baheetiin jechuun lubbuu tiyya tana balleesseetiin namni boqonnaa si'a walaakin lubbuu baasuun boqonnaa miti obboleeyyan kiyya. Wallahi boqonnaa miti namni beeka haga fedhe haa rakkatu haga garuu isin yaada keessan barbaadde nama sun beeki yaada kennaafii jira. Obboleeyyan kiyya viidiyoo cufee haga tokkoof tasgabbeessee deebi'ee maaliif bakka jechuun akkan isinitti hime kana osoo hin taane akka isin natti himattee baay'ee garaa nama raasa jechuudha. Wallahi baay'ee garaa nama raasa. Rakkadhus asirratti bo'uun barbaadu beeytanii maaliif namni ka isinii gammadutu jira ka imimmaan keessan kana yoo arge bakka addas jedhutu jira jechuudha. Hangaruu wallaahi obboleeyyan kiyya namta akkas waa godhe jedha hin beeku
قاستان يعني وروت ما ميشان الران وجدت كناس الحمد لله ربين أمس جتشودا نما هما نتنفديني أنا هما قدينا ما تنفدي دبيون دبت جتشودا فولا كيسان فندورة نغانسو فولا رحماني هي فندورة نغانسو ربي أخانك ينباسين وجيونين هجده فولا كيسان فندورة نغانسو فولا ربي هي فندورة نغانسو ربنا نهجتشيسي مالي في هما ربنا ما لافيس hojjetan ka keerii dalagullee rabbuma keerii san laafisee fi ka sharri dalagullee osoo gaafa san dhibamee hin dalagu beeka rabbi warra khayrii dubbatu warra khayrii hojjetu nu waa laafisu tan waa taasisu warra khayrii hojjetu warra khayrii dubbatu nu waa taasisu kanaaf obboleeyyan kiyya namni yoo ammaaraa jedhabe lubbuu ofii tana jibba jechuudha malee lubbuun tun qaaliidha barka biyya namaa dhaynuufillee ka biyya kana keessatti ol bannee gabbannuufillee lubbuu tana jechuudha obboleettii teenna tana rabbiin si haa laaffisu mee lubbuu tan ta'e hin balleessin yoo haalli si danda'ame ani biyya namaa kana keessattis ba'uus hin sodaadha obboleeyyan kiyya bayaa namaan jechuus hin sodaadha walaakinnahu sanirra jechuudha akka yaada kiyyaatitti yoo danda'ame amma jechuudha obboleeyyan kiyya namni jechuudha ani bar akkasiin naan jette tartiiban isinitti hin himne kushiinaa oo'a kanaan yeroo qorraatitti balaaxaa kanarra namni rafu akka sareetitti obboleeyyan kiyya ija sareetiin nama laalanii yeroo qorraa kana yeroo ammoo obboleeyyan kiyya akkana nama balaaxaa kana keessa bakka muhayyifni yookaan muruuhan takka hin jirre wooniin bakka jiraatan dhuguma jireenya nama jibbisiifti. Asii tana hunda waan maatiin kiyya qabu hunda fixee deeme eegas jechitti illee naa hin mijannee jijjiirradha illee dadhabe jette obboleeyyan kiyya namoota biyya alaa jiru namoota biyya ambaa jiru biyya namaatis nama deemee beekuudhaan alhamdulillahi alaa kulli haal walaakinnahu jechuudha mee maan naan jettanii lubbuu tiyya balleessamoo bayeetiniin carraa kiyya mukkuramoo galeetiniin Itoophiyaa keessatti namni abdii murata walaakinnahu obboleeyyan kiyya muratuu miti wallaahi muratuu miti rizqiin harka rabbi jirti isiniin jetti yaada qabdan kennaafi ani wantiin jedhu jechuudha yaa rabbii hiyyaw rabbii nabi yuunusiin alayhi salaam dukkana sadi keessatti sagalee isaa dhageewo obboleeyyan keenya guutuu warra achi jiran sagalee isaanii yaa rabbi nu dhagaye ka dubbatteemi kan dubbatin illee yaa rabbi rakkoo keessaa nuu baasi ربي نبي إبراهيم عليه السلام إبدا كيست يا نار كوني بردا وسلاما جدني بر يا إبدا هو أبنا نجها تيف قرّا نجا أسوق قرّ اللي قرّ يكون برج أبينا ما قرّنا ما أجلس أجرو قرّا نجا تيف جدن نبي محمد عليه الصلاة والسلام جاف جوسهم در ولدت جمع منيجت ولدتك أبمان ربين أدى إسانهن ابن إساني تمسي أسو إسار رفنجات إسان براسي جتولا ربي هي ربي هي أتلين سانو نولين قبروتا كيتي حقا يا ربي هي حقا جتولا أنبيوتا كيتي حقا أنبيوتا تيمي حقا صحابوتا تيمي حقا تابعوتا تو إيماني كينا هنقونين بينا يا ربي أبوليان تينا تنركو كيسا باسي دعائي قداتي وفما برات أبوليان كي دعائي ولي قدان كان سينجتشا أبوليتي تيجا ياني أنيك أبو يا أبوليان كي يلا هندك تقروا ياني أنيسيك أبو جتولا لبون تنتيك عاليدا lubbuu tantee qaalii tana qusadhuudhaan an akka kiyyatti osoo biyyuu malee biteema danda'u amma carraa bira mokkorta dadhabdu asuma keessa teette wallaahi lubbuu ofiitiif haadhateetii tanan dadhabdu rabbi immoo jejjeere jechuudha fa'inna nasrallaahi qariib tumsi rabbii dhihoodha wallaahi dhihoodha nama rabbitti dhihaatetti rakkinna hunda keessaa bal'innatti si baasa isin hundaayyuu jechuun nama yaada keessa jiru yaada keessaa gara gammachuu gadda keessaa gara gammachuutitti cinqii keessaa gara bal'innaatitti rabbiin isin baasa rabbiin jechuun riskii tana ilma namaa harkaan kenne sababa malee osooniin silaa rabbiin riskii tana ilma namaa harka kaa'e wallaahi silaa salphanne ka waa gurguratus anumatu waan jabaa gurguraanatti ayikoottaa jedhe ka midhaan gurguruu ka uffata gurguruu ka homa gurgurullee kiyyumatu jabaa jedhe ka ofii hima walaakinnahu riskii qocaaf kaa'e simbirreen hin fudhanne abadan riskii tokko kaa'e riskii beekaa wallaalaa kaa'e beekan hin fudhanne sila maa jiraatare wallaalaan sun maa jiraata beekan sun hin fudhatu dhaqe rabbiin kenna maraa beekaa bar wallaahi maraa beeka rabbiin ogeessa dandahaa dhalle dhagahaa dhalle beekaa dhalle bakka nu jirrutti kanaaf riskii ofitti hin gabaabsina warroonni obboleeyyan kee duniyaan tunuu gabaabdu sooshaal miidiyaa kanarratti jechuudha namoonni gariin hammaatalleen hammeenna ofii agas bahee ibsatu wallaahi riskiin harka rabbi jirti jaballeen jabaa isarra jabaatitu jira
dureessa sarra dureessatu jira jechuudha. Rabbiin keenya yeroo quraana isaa keessatti dubbatu isin guutunuu hiyyeeyyiidha gara rabbii keessaniitti hajamoodha mireen bar gara rabbii keenyatti hajamoodha dureessi fedhayyuu waa hedduun isatti hajama. Qabeenya yoo qabaate fayyaa osoo jumata akka keessaa fudhate osoo garama isaa kana keessa obboleeyyan kiyya ka'anii jabaa jedhee jechuudha obboleeyyan kiyya lallabeetiniin jedhe فرعون دبنا نبي إبراهيم عليه السلام كإسان اللي درري جارتي إسان اللي حتى جتودا صبو جهن نبي إبراهيم عليه السلام قافة قريبي جايسا جهن ويروت أسينا إن قافتن صارا أكمل بريد جدا دوبرتين سر بريد وكوان دنيا تنرن دفني تجدا إلى الحين إلى هجمات تجتودا إسي تنانجتودا إسي فتنا صداتني نبي إبراهيم عليه السلام إسي مالكيتي جنان أبوليتي تيا جداني garuu haqiiqatti isiin jaartii isaaniiti. Marra islaamummaa keessatti obboleetti matiyya an akkana jedheeni obboleetti isaati jedheen jedhani. Kaza isilleen gaafannaan obboleetti isaati jette. Maaliif isiniin jedha isaa ani jabaa jedhee anbiyaa rabbillee hatta somni takkata isaan gaafa jechuudha. Oyda maashar jechuu gaafa ummanni shafi'aanuu ta'e jedhaniin nabi Ibraahim an soba sobee nabi rabbii hiyya dura hin dhaabadhu jedhanii himatan isii jedhan takka isaa jechuudha nabiyyoonni hin soban abadan kun soba hin jedhamu mala ittiin bahani malee kaza isaa san waan akka bookee wayitii tufuunyaan kanaan seene jedhan ka'an bitaa mirgatti bara aangoon isaa bakka mara geette namni isa jala hin sochoon hin wixxifne isaan bookee takkitti of keessaa baasuu dadhabbiif isiin osoo mataa keessa fi dudu'e jechuun namichi sun. Innaa seenaa tanaa yoo akka biraatitti akka isin beeytaniin alatti malee afwaniin isiniin jedha. Jabaa hundarraa jabatu jira. Qabaataa hundarraa qabaatatu jira. Kanaafuu obboleeyyan kiyya wanni nu hojjannee deemnu kun asirratti hafti. Homa khayrii rabbi afaan kennaa haa baasu. Wama miskiina hundaa yaanu. Wama namni yoo dhageeffate itti qabbaneeffatu. Wama namni yoo dhage itti gammadu. Rabbi afaan kennaa haa baasu maaliif isiniin jedhe rabbiin jarattii jechuudha ummata ani hin qaba jedhanii miskiina kenna dararan kennaa wal darara jira san immoo tuyyuu miskiinummaa ofiittidha inni nu darara jirti rabbiin haa laaffisu yaada obboleettii teennaa kan